gaazexeessaa OMN duraanii kan ta'e gaazexeessaa Fahmii Ibsaa Araddaa iddoo bal'inaa ganda Buuree jaarratti argamuutu jira. Egaa kabajamtootaa fi jaallattoota hordoftoota sagantaa keenya kan guyyaa har'aa tanaa waa'ee aarsaa ittiin biyya kana ittiin as geenye irratti qo'ishee kaasuu barbaanne yeroo nuti duraan sochii godhaa turre keessatti biyya kana bishaan dhugaatiidhaa dhabamuu keessaa kan kennu rabbiin nu gargaaruudhaan dhagaan bishaan akkanatti kun asirra jiru kan egaa kun akka dhugaatiitti itti fayyadamne bishaan kana akkasitti qabsoo biyya keenya asii kafalleetti aarsaan obsa ittiin godhannee bishaan kana bineensa bosonaa adamsuudhaan qabsoo garaa hidhannee qabsoo biyya kana asii barbaadneeti. Gamanumaan sagantaan keenya kan guyyaa har'aan tanaa kanarraa jalqaba. Kanneenis akkasumatti iddoon asii gadiin akkanatti kan agartan kun amma gobeellee jaamti gobeellee gara gadii sun iddoo jaarraa abbaa gadaa fa'aa turan suni amma gara simira jirra waan ta'eef naannawa gannaaleen yaa bishaan gannaalee jaamus naannawa kanaan jira. Walumaan isin hordofsiisaa hordofaa isiniin sanna ulfaadhaa kanaa gargaara.